هاي شهادة برس الرجل أما فتش شهادة الرجل برسيسا قا أمة برسيسا أمة شيرا قولوا شهادة جرا داي ما في جنة بس جنة أجيني أيه آه شيء آدم لا بيجي أوروميا روارني جي بوليسة ديفا أما مكرا مغرب ديما جرا كنا في ماكينة أرجع وني نقول مري باون ملسو دند ونم warning jira mee copy أيا godhaa hojii keessa mee بقى copy إسحاق warning أرجو جرا أسرت نمرة ما عليه سالفة تونسون أو كابوسا ديبيسا أو كمان إني سر deebi'ee jira karaa deemaa jira makiinaa argeetiniin wanni makiinaan harkatti argee warningiin agarsiisee jira. Ani mul'achuu hin danda'u akkasumatti dhageeffadha. Aya nama seenullee yoo هيا qabaattan هيا يقول لكم ganna بلين كون buusaa adda kanuma taa'ee caqasa jazaakallahu khairan. Video kana warra هيا Filiip warra jala jirtan warra ما barbaadeet جدا jedhetti. أستاذ إن شاء الله هيا مكان أستاذ أحمد ديفوبا مكان كيني كربتي Sintaayoodha. سنتايو Eh, سنتايو إنيتي ganamu. هاي سنتايو مكان إيران سوي فوقيا هيا نكا قبدا Eh, نقو مامي nagama kayya. هيا أتمادو صاحب جديد نتيتا ناني سيفكاتشون بربادا أمانتا كان فوتشون بربادا يدفين موسى سودا شفت يوم أمانتا كيفو نواجين جراتو نواجين دلقتو دلقاتان راسي أرياني لو كان من براسي أريا سودا شفت موسى لولت ما كم سيقودي Lakki isin naani lolleeyyuu anumatu fedha kiyyaani jijjiirachuu barbaadee tan wanni jedheen iyyadhee duraan mee amantaan kee akkamitti maali jijjiiratanii jettee kiristaana gaafate jechuudha ortodoksiidha. Eh, ortodoksiidha akkamitti jijjiiratanii jedhee gaafadheefi duraan jennaan amantaa rakkoo haa qabu. maasha Allah aleek duraan amantaa keetirraa hagamta akka hubannoo qabda qu'annoo qabda fakkeenyaaf beeti kiristaana dhaquu sina siraata waan achi keessa jiru raawwachuu irratti akkam duraan walitti dhufeenya qabda amantaan Amantaa agas marallee miti garuu na deema. hayyee Baay'eellee waan hin jenne hin tajaajillee jiru. Hin dhagaa garuu islaamummaarraa maal hubatte maaltu sii mul'ate islaamummaarraa maaltu sii mul'ate maal hubatte haga ammaatitti nakki islaamummaa warri kenna martinuu islaama abbaa faadha kiyya bichatu kiristaana malee maatiin kennaa gosni warri kenna martuu muslima. nama hedduutu maatii keessan keessaa islaamee kanaafuu waa hedduu laaltee waa hedduu dhaggeeffattee waa hedduu akka tokko muuxannoo hortee jirtaa jechuudha. Siisteriin tiyyallee muslima. Isaanii addattu bakka waa hunda hoolaalu amantaa musliimaa kanatti dikkoo namatti tola jedheeti. Saniifuu gabaabina dubbii kaka'umsa keetiin fedha keetirratti hundoofteti amantaa islaamummaa kana fudhachuu qaba jettee dhufte malee wanni dhiibbaa sirriitti ta'e takka illee hin jirtu jechuudha. Lakki dura namni nuu na gaggaafatanii turanii kanaan dura gisee Itoophiyaa jiruyyuu ani sa'aatii sanitti illee ufi firiin goone sommuu ufi nama seenne sommuu kiyyaa sa'aatii siisteriin kiyya na kadhattuyyuu na fakkaadhu gisee naan jettu sommuu kiyyaa hin eeyyamneeyyu. Amma garuu ufumaan iyyadhee sooma kana barame soomuu qaban iyyadhee sooma irratti faayidaa qabachuu qaba jedhee gaadanyitti kiyya tana dubbisee jennaan sa'aatii sanitti homaa arguu hin dandeenye amma rabbi jedhee amma guyyaarraa ta'u qophaa'eera jechuudha. Guyyaan har'a ta'e jechuudha. Inshaallah asumaa yaadachiisa baarakallahu fiikum namni tokko shahaadaa qabachuun qaba yoo jedhe Rabbi jedhee malee hin ta'u. akkas namni tokko shahaadaa qabachuun qaba yoo jedhe namnummaan bira jiru sa'a san keessatti shahaadaa qabachiisuun barbaachisaadha. Nama lama sadii asii haammate ofii isaati kophaa isaatitti dirqama miidiyaarra yookaan ammoo bakka walgaatuun qabu. Namni eega islaamummaa fudha jedhe sa'aatii san fudhachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasitti hubadhaa maachi. Sheekh Abdul Kariim, Abu Mus'ab, Sheekh Ahmad shahaadaatti deemamu waan jettan waan isin hafe jira. Sheekh Ahmad hundumaan keessan bilaaloo. Kena itu mah agar musyahadah ada berani. Alas insya Allah. Tuh. Itti fufaa Ustaaz.
maal itti ariifadha ammayyuu qabsiisa. Hayye bismillah harka kana qabadhu as deebisee korbita masi akkase waan an jedhu nafaana jedhe moosinii kennu Harka mirgaa. Laa itti fufaa quba kan kee ka mirgaa. ka mirgaa Isiif akkasuma. طيب درا شهادة فان عرباتين قبلنا ديبنا حرمت سنفيقنا أشهد 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 أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى وإن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها ألقاها إلى مريم إلى مريم البتول البتول والجنة والجنة حق حق والنار والنار حق حق والنبيون والنبيون حق حق ومحمد ومحمد صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم حق حق ست ديرس يا فان رباتني رقابها رقابها أفاني رقيتي أفاني الرقيتي قلبي اللي اتأمنه قلبي اللي تيامن الله ملئ الله ملئ dhugaan gabbaramaan dhugaan gabbaramaan hin jiru jechuu hin jiru jechuu muhammadis muhammadis namni muhammad abdallaa jedhamu namni muhammad abdallaa jedhamu ergamaa rabbii ergamaa rabbii kaboodaati kaboodaati akkasuma Iisaa ilma Maryam ka jedhamus Iisaa ilma Maryam ka jedhamus kan nuti Iyesuus jennee amannu sun kan nuti Yesus jennee amannu sun gabricha rabbiiti gabricha rabbiiti ergamaa rabbiiti ergamaa rabbiiti rabbillee miti rabbillee miti yookaahuu waaqaa miti yookaan waaqaa miti ilma waaqatis miti ilma waaqaatis miti eega du'anii kaafamuun dhuga eega du'anii kaafamuun dhuga jannanni illeen dhuga jannanni illeen dhuga adaabni illeen dhuga azaabni illee dhuga nabiyyoonni illeen dhuga nabiyyoonni illee dhuga muhammadis muhammadis nabiyyii dhugaati nabiyyii dhugaati الله أكبر اللهم ثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قد ربنا ربي سيفاكنو ربي قسيها رقاسسو أمنتا غاري كان كيتي رفته أمنتا كي كجل قبا كيتي أسديبته كانت بقى ربي لما دلتشو دان سيغمت چيسي ربي قسيها دابور من النار. آمين يا رب آمين اللهم ثبتها بالقول الثابت هيا ولله الحمد. الحمد لله ولله الحمد. أتدرانيس متأيوتينا الله أكبر. سبما ولك أبنا لمما ولك أبنا ورمما ولك أبنا أما موسم بير دبرتي أبولما لغا إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم أبولما لغا تدما سوالين أرغن نجي فدي أتين تكتين تون أسلفون هدون غمتشيسا كناف أيانتو أتلين بركة قدتلو
horii buli umrii dheeradhu rabbi si haa milkeessu yaada muraada keetii olitti siif haa ta'u akkasuma obboleetti dandeetanas taarda waliin akkanatti as fidattee shahaadaa qabsiifattee tana ta insha Allahu rabbiin borillee gaaddisa isaa jala waliin teettan si haa taasisu sin jenna odoo sheekotiidhaaf carraan kennine akkami gaa maal naa jetti maqaa reeftana Sintaayyoo jette sintaayyoo. Sintaayyoo mee maqaa akkami gaa sintaayyoo madhiifna re maqaa shamarran islaamaa keessaa maqaan filattu jira mee Jedhaartii isiin. Sintaayyoo. Jedhaartii himattu. Sintaayyoo jechuun bari waa meeqa meeqa arge jechuudha akkasi dhiisaati afaan amaaraa ta'u sun maal jette akkasumatti hiikee abbaan kiyya kan abbaan kun laala amaaranya kun naawqaaለን xaxxiten ala amaaranya Sintaayyoo. Abjuun beekaatti callisallaatti. Aboo isheen afaan amaaraa sirriima beekta. mee maqaan ati filattu jira nakkisinummaan naa filadhu. ayyee barreessa dafaati maqaa irra hedduu barreeffama irra hedduu naa laala isin Kun nama tursiisa isin bulchaa ishee Adam. Isin ka jaalattu wayiin qabdu ati. Isin maanaa filattu Isin mana filattu. Shee Jamuu, shee Adee, shee Adee, waan gootan ayyee amma namni mijatuu kana yeroo dheeraa isii waliin rakkataa ture ayyaantu waan ta'eef ayyaantuudha ayyaantuu naa kennituufi maqaa isiin luggaaf. ayyee ayyaantu maalitti sii baafna ayyaan maal jennaan khadiija aisha rahma rahima ijoollee saaliha waa hedduu barreessu jirani ati maal filatta خلاص عائشة رت حديثنا كلفت زين عائشة جناني ما جدا إرنا قلتني Bareeda. bareedaadha Aishaa jechuun maqaa haadha mu'mintootaati dubartii beektuu abbaan isiillee nama guddaa abbaan manaa isiillee nama guddaa ilmiin illee akkaan jabduu dubartii nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam nama hundarra jaalladha jedhani kanaaf akkaan diin kana barsiisuu turte saniifuu Aishaa siin jenna walii gallee hayya Aishaa teenna الله أكبر والنسر رجلات كبيكو قبدو قياتي صلاة شنت سرت واجبة قياتي صلاة شن صلاة سر واجبة جاء رمضان صوم سر واجبة أكسما حجاب بچون جاء جلبابا كان ستري كان سترچون سر جراتا كسكو قباتا وان هم بين إن شاء الله سود سودان بردا كناف أسمان بلال كنافا فلو إسا دي بي سيدي كنو بلال أورو غيرو كنا فلو دي بي ساني أيانتو فلو سا دي بي ساتي أكاسي غربر نوتا سنافدو odeeffannee Ustaaz Ahmad kanas kuno Sheekh Ahmad nabi waan deebisa jarri lachuu bakkoota namoonni islaaman itti baratan isin geessuu danda'ani akkasanitti inshallah barnoota irra jabaadha isin martu isin jedha hayya carraa isin gadhiisi jedha fi darsiin ijoollee kan inni irraa turteedha Ustaaz Abdul Karim dubbadha fudhadha carraa Musaabii fi Bilaalii kenna anda dhabee jira akka malee ganamarraa hayyee walii daddabarsaa amma dafaati geetii kan geetis maqaa bareedaadha jijjiirru rakkoon qabu reef na gaafatee turte Abu Musaa Al tokko anaa kennaa bee al tokko. Sorry. fudhadhu irraan olii malee Torkiin na qabe torkiin biraan dhagaamu. Anaa kennaa anaa masqala firraa ni qabda Sagalee isin dhagaa jiru wallah. gammachuu keessa daganne Isin martuu na masqala ni bira qabda Duraanuu isin qabda. martuu na bira burraachoftanii beektu rabbi isin burraachessini. Rabbiin isin haa addeessu fuulli kee haa addaatu akka islaamummaan addaattu kanatti. Addunyaa آمين يا رب اللهم آمين اللهم آمين هيا بلالو hayyee duraan dursee obboleetti kennaa baga gammaddee baga rabbi si gammachiise jechuu barbaada.
baga rabbiin karaa kana irratti fidee karaa kaleessatti dhalate irratti fidee hedduu si gammannee jirra. Baarakallahu fiikum maashaallah. Isaan suudhaan ammoo obboleettii kennallee akillee ulfaadhu karaa bareedaa kanarra obboleettii kan kee fidde jireenya kee reegadhu rabbi irraa siin jedha. Warri mana kana seentanii namoota ustaazota kanneen miseensan godhanne rakkoo qabdan. Namni jara kanarraa ida'uu hin balleessine dhugumatti nama diinii fi namoota ustaazota kana hin jaalanne jedhee yaada. Akkasii fudhadhaa harkaan tuqaa jechuudha afaan Oromootiin. Nama kumamaan ta'an ustaaza lama sadiin mana garee adamii keessatti barsiisuu jiranii garatti as koottaa kunoo Sheekh Ahmad Faalleen jiranii namni feetan lakkoofsa kiyya qabadha isinii hima. Lakkoofsa kiyya duwwaa yookaan eda'uu 31 31 jaha 81 jaha 81 jettanii jaha 3 afur 3 9 barreessitan jedhee yaada. Duwwaa yookaan eda'uu 3 jaha 3 jaha eeywaa 3 jaha 8 3 okay jaha 3 afur 3 9 kana yoo naqun namta imoodhaan garee markaza Sheekh Adam Ramadaana keessa ijaarame baratamu jira kanaan namoonni nu qarnamtan argamuu dandeessanii ustaaz warri zuumii feetan ustaaz Ahmad barbaaddu ustaaz akkasumas Abdul Karim jiranii Abu Muhammad jiranii maashaallah nama hedduu jira kana imoon nama sinillee qabadhaati lakkoofsa kanaan naqun nama ayyees ulfaadhaa galatooma. Salaamu alaykum. Ijoolleen Islaam Bilaal kenna ijoolleen Islaam tantuuni ijoollee mucoo Islaam tana faa ijoollee Islaam tana kallattimaan gara markazoota ijoollee Islaam qofa ni beektan qofa qabdanii gareen shahaadaa ni qabu. Ustaaz Ahmad Bilaal jiree eetii yaada gareen markazni ijoollee Islaam qofaaf barsiisu. Injiraami Ustaaz Ahmad gara ijoollee kun deebisa Ahmad jedhu kana nama kana ayyaantu nama kana foloo deebisa. Ijoollee kophaatti warra Islaamii qofa kan barnoota Quraana qofa osoo hin taane waan barbaachisu hunda barsiisan waan jiraniif foloo isaanii deebisaa keessaan dubbisaa akkasitti gara maraa keessanii geessaa inshaallah. Hangasii ati ayyaantu waan beekturraa barsiisii salaatarraallee akkaataa wudu'aa akkaataa qulqulleeffannaa hundaayyuu tun si bira jirti ati barsiisi hangasii okay? Atamma namni isiin si of biraa qabdu rakkoo iyyuu hin qabdu. Inshaallah. Baarakallahu fiik. Barsiisati. Barakati guddaa horii bulii horii dheeraa. Fadhaa jaasakumullahu khairan rabbi isinirraa jaallatu. Illee baay'ee jira akkasitti warri shahaadaa qabatanii Ustaaz Ahmad Hayyee Bilaal jala kanatti deebisa. Waan gootan takka bal'aa. Jaasakumullahu khairan rabbi isinirraa jaallatu barakadhaa ulfaadhaa dhugaa baay'ee na cinqaa ture dhagganama lafaa ka'ee du'aa godhadhee yaa rabbi. Bakka uumessi kana shaada du'aa godhadhee ka'ee du'aa inti jallee naa qabalamtee akkuma isin argeeni isin jala dhufe galatooma barakadhaa dhugaa ji'a ramadaana kana si waliin qabadhaa ramadaana baranaa shaadaa qabadhee si waliin soomuu qabaa naan jedhaa turte bakka namumaan dhabeesii illee sooshaal miidiyaa kana nama fayyadamu hazaanaadha carraan ta'eeti rabbi na milkeessee isin jedha inni barsiisa waan guyyuma rabbi eetu har'aa godhe hayyee taate. Aye, galatoom. Aisha tilla moggo argatte mabruk ennan Aisha tilla. Aisha le moggo argatte. Aye, ñu no mira ka badin. Abu Muhammad Sheikh Tamam. Sheikh Abdul Karim sawata kan jettani. Akasi an metti damadda bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd Aisha ayyantu na dhageettani islaamummaan inshaallah maqaamiti dhaloota barate feetila dhaloota barate islaamummaa namaan hin madaalan ammas
nama islaamaa tahee ka waan fedhe godhu jira ka waan fedhe dalagu jira sun isa malee islaamummaadhaa miti. Namni islaamaa tokko akkas ta'eef islaamummaan isan fakkaattu. Islaamummaan ta abbaa barateeti ta abbaa itti fayyadameeti malee har'a dhufee kalee dhufee wanni jedhamu hin jirtu. Sahabaa ergamaa rabbii keessa ridwaanullaahi alayhim nama har'a islaamawee har'uma tana ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam jihaada deemuu jedhee jihaadee du'ee amila qaliila wa ujira kathiran jedhanii rasuulli akkasiisan faatu jira. Islaamummaan har'a itti dhufte kalee itti dhufte amantii kan keeti. Ma irratti dhalatini wani jedhamu hin jirtu har'aati muslima wanni muslima hundarra jiru sirra jira wanni muslima hundi qabu hini qabda akkasitti maasha Allah jabaadhuuti baradhu. Rabbiin Nabi Muhammadiinu sallallahu alaihi wasallam wani dura rabbiin eegaleen maali iqra qara'iidha baradhu malee deemi taa'i ka'ii miti waan biraati miti wanni mara wani dursu barnoota har'arra amma teknooloojiin laafee gara dandeetteen ayyaantuun karaa barnootaa hunda si qabsiifti jabaadhuuti diin kan kee baradhu amantii kan kee baradhu amantiin barnoota of keessaa hin qabne amantiidhaa miti. Salaanni yoo barnoota hin qabaatiin yoo faatihaa qara'uu hin beekin salaataa miti. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كورن سن يو فاتحة بيكن صلاة متي دابته تمان جت سبورت مدلق ملنا ميجي يو وان صلاة سن كيس جدم وان جلبك أبتن وان سجود قدن وان تاءن جدن كنين بيكن سبورت مدلق ملنا صلاة جنون نتي وان مرة دركما توغنا ما قلقلت كان يو برنوتان هم بيكن وان تكنا ميجي وان قد وهيتو هنكفو. Kanaafuu islaamummaan barnoota irratti hundoyti warri amma gara islaamummaalee dhuftan rabbiin irra gadi sinaa dhaabu sooshaal miidiyaa kanan deddeebi'anaati gadi taa'aa amantii keessan bakka isinii mijaahee baradhaa akkasuma warri islaamaallee kan maqaaf islaamaa kan mallee gartanii ahmadii muhammadii usmaanii kadiirii moggaafatee yaa'u kadiin isaarraa quban qabde kabbammaan fuudhe karaan taruun amma amantii garagaraatiin aqiidaa garagaraatiin biyya ta'e wanni marti gadi jiidee jirti. Kanaafuu abbammaa fuudheetu karaa isin dabra yoo amantii teessan hin beekin amantii baradhaa isiniin jedha. Haadha billahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakka ustaaza keenya Abdul Karim ammoo ijaarraa na hambisa. Manguddoota kana kana dura dubbachuun hin taatu. Ayya inshaallah. Manguddoo miti kana qalama malee arri miti. Qalamiin seene baraan. الله يبارك فيكم يا اخواني اخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هندا كيسانو غلطوما شيامدي شيادمي كينا ربين وريسنا ديرسو برنوتا غنا مرة حقا مكنا ترتا يا أخي بالله عليك يا ربي يا الله يا ليتني كنت معكم يا أخي قاما دو سنبرا جرات سنبرا جرات سنبرا جرات قاما والله وبالله سلبان قمنا ما لجينو فيه بيني والله وان أتشي يوغاي وان سنقو دلالا Achoo gahee waan isin godhu waafas yeroo san argitanii haatee bareeddi jennaa karaa karaa dhufaa jirti eegi jedhee mammaa akka warra kennaan beektan. Akkas taanaan dhufu shaashamannee hayyee. Akkas inshaallah jazaakumullah khairan baarakallahu fiikum. Gorsa bareeddu keessattuu waa'ee aqiidaa irratti keessattuu waa'ee dubartoota jaarraa kennaa kan warra jaarraa 21 keessa jiru irratti dhimma shamarranii dhimma dubartoota irratti waan dubartoota diinii kana keessaa qaritti baasaa jiru. Ilaalchistanii qajeelfamni gorsi isaan isin kennitan wallaahi gorsa barbaachisu baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen teenna dubartiin teenna shamarran teenna faaya teenna tan ammoo akka isin ta'aran akka isaan ta'aran ka amma keessa jiran kuni hin ulfaata. Wallaahi wabillaahi hin ulfaata. Cifaa kana dheeressaniiti cifaan qeensa isaanii quba isaanii ka rabbi isaanii uume caalaam cifaan qeensaa jechuudha. Ka kanaa quba kanaa ka kanaa kan hundi isaa yoo inni marguu dide ammoo artifishaala fidanii irra kaayatan ka biraa fidanii irra kaayatan mallaqaan bitan. Yaa akhi waa baay'eetu jira. Shee Amiin birootu miskiina wallaahi jedhe. Hin gowwoomin jedhe namni ati ka guyyaa argitee miti galgala ka biraati. Kun ni kaayama jedhe. Kun ni kaayama jedhe. Baruma jedha aree rabbi jedhaati. Kun ni kaayama jedhe.
خن نكايا ما يد قال أمو أتشكيت 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 قوة من مسكينة والله انت قال قويا فوتي قال تبرات هاتي سيلالتين وانا كنا قرماتم تجولنتين قرماتا قدا كيس جر ijoollee shamarranii ta niqaaba uffattu ta amma isin kaastan ta tisheertii uffattee deemtutu jira wallahi mutanaqqiba achi booda tisheertii uffatti qamisiin isiin uffatte akka isin jettan san jira dubbiin kun dubbii ulfaataan ijoollee shamarranii amaana rabbiiti adhaabni rabbii akka isin hin nyaanne wallahi adhaaba rabbii irraa fagaadha waan adhaaba rabbiitti isin seensisu irraa fagaadha barnoota diinii baradha qur'aana dhageeffadha hadiisa dhageeffadha gorsa dhageeffadha yeroo hedduu mana shee adamii kana seenaa ergaa isaan dabarsan ergaa abu mus'ab dabarsan ergaa namoonni du'aataa hedduun dabarsan faana seenaatii achi dhageeffadha isinuu akkas jirtanii yoo akkana jennamoo namoota biraatiif malee kaaniif miti obboleettiti Aishaa sintaayyoo duraanii Aishaa har'aa baga rabbiin lubbuu tante ibidda jahannami irraa sibite abbaa keellee rabbi ibidda jahannami irraa haabitu haateellee rabbi haabitu siin jechuu barbaada obboleessa keenya Bilaal Oro kabajamaa nama manni inni seene kolfaa fi gammachuun dabarsu rabbiin nama khayrii usuu dalagu lafa kanarra jiraatu rabbiin haa taasisu sheeka keenya Sheekh Ahmadiin Sheekh Tamaamiin Abuu Muhammad akkasuma abbaa biyyee Oromiyaa hunda keessanuu nama 313 kana rabbii kennaaf jenna bakka jirru kunoo isin jaalanna isin kabajina عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة أمانة ربي الله صداته فيه لقين غافيك أبا يودي فما ناقو تنغافيك أبا ما البيت إياك إن جلان دين تنقوه أبا هارس ولنتو نتا Laki, ani dhugama rabbii waan gaafiina ta'e isii cifaan kuni cifaan akkanatti godhatan kuni maal garsiisaadha bara namni bareedumaaf moo wanni waa aadaa wahiiti moo waan namarratti argani moo waan bareedumaa bitanii cifaa ofi godhuun kuni ustaadni irra kabiroo daratanii subhaanallah يا ربي سبحانه وتعالى goofadana taane nuntukina jechuu dhugama waan kana turaan galini ustaaza kiyya biyya tana warra surree gaddeeffatu tokko waan jedhanii sirra bareeda yeenna daadachuu jiraatime maal jettaniis hayya dubbadha tamara federaala fide abu federaala dhuma dhufe irraan aboo federaala tuttuqanii ofitti tuttuqine naddaanaa gurraatti itti godhanii fidan sanu duuba waan kana turaan galini cifaan kun dubartoota silaa gaafannaa adeera kiyya isii cifaan kun maal dara bareeduma dara aadaa dara uumaa isaan qaban san aniin fokkisa jedhee yaadu jira wanni kun maal daraa godhatan silaafuu isaan ni beekanii waan kana dubartiin silaa nu xiqqoo nu ibsitee barbaada. Uumaa maali biyya Oromiyaa kun khisaala fixraa keessaa tokko qeensa murachuudha namni isaan qeensa fidee dhufe namni jaldeessatti fakkaadhaa malee banii aadamii ba'e. والله مسألة توني مسألة جرى برباچستو جولني لما كان رتي deebiin gaafii kana nu biraa miti warma godhate bira warra bira abbaa godhate beekaa waan kana wanni kun maaliif godhatamaadha barmee waan inni godhatamu wallaaleen nama waan sanin أستاذ بقى هيا عاشتنا بارك الله فيك ان شاء الله فلو استاذ احمد بلال ديفيس baga rabbi si gammachiise yaada muraada kee baga rabbi si gaye baga rabbi si gammachiise qalbii gammachuu qabda baga rabbi si gammachiise gammachuun ta'e itti hafuuftu haga yoomii qiyaamaatitti yaada mujatti masqala baafachiiftaniisi duraanuun qabu jette آمين آمين ان قبضوا إن كابو إن بافتت biyya Oromiyaa درو ما قتت دام قافو مني يتفر راوستي Dhageettan kun
biyya Oromiyaa Gaafa salaam manii alaikum. jette Jarri kun akkasi maqaa kiyya kana dhooytanii yaamtanii fedhanii gariin Sumaalee jarri kun mee maal jettan saatota durallee Waan jedhu cifaa isaanii warra cifaa barakadha isaanii ulfaadha ustaz bakka nagaa oola inshallah waan qara'uu qabdullee barsiisa waan baratullee qabdullee bakka keessanillee akka quraana barattullee taasisa inshallah. hayyee jabaadhu ayyaantu jabeessin tolchii jabeessin wudu'a barsiise amma keefiyyaa wudu'a barsiise bira taa'i waddaadhu waddaachisi xahaaraa qulqullinna xahaaraa yaadaa namni ammaa tanaa kun xahaaraa istinjaa kana hima istinjaa ba'a bishaanumaan seenee fayyadamee gadi ba'a namni warri illee bee akkasuma ollaa kennaayyuu nama baay'ee jira amma yeroo mana fincaanii dhaqan bishaan qabatanii warri dhaqan baay'eetu jira garuu kanaafi طهارة وهندا يجو هم بيتاتي طهارة وهندا وقتي يسين صلاة الإيست كنينها هندا التيميتي برسيسين أكاسي بيه أوروميا غافين يسين كافتن غافين جر واسا فيا جلتي تنين ودقي فتني يجب بستني اللي بركات لا وقع إن شاء الله نمني وانسا فيا دموسين جرو namni qeensa margisiisullee ka itti godhatullee as keessa hin jiru jetti ijoolleen teenna hin jirtanee dhugaa jettanii walumaa galatti qormaata hamaa keessa jirti ijoolleen amma umriin isaanii waggaa 18 olii 15 16 olii haga 30 achi gadi jidduu kana jirtu qormaata guddaa keessa jirti qormaata bareeduuf dhoqqee fuula dibatuu bareeduuf nyaara kana qaranii beektanii nyaara kana akkuma isin argitan kana kana asiin konoolessanii laat go'anii akkana qaranii gaafa iidaa fa'udu gaafa ayyaana fa'usu argitanii wallahi a'uudhu billaahi min ashaytaan rajiim musiibaa guddaa waytu ijoollee shamarranii kanarraa mudhata rifeensa isaanii ol dhaabanii akkasuma yoo rifeensi illee hin jirre akkuma qarasheenni jedhanii shaarbii haadharraa uffattee itti sun amma hafee jira hin oomishamaa fajjisoo jedhaniini شيني شي حسن عالمة كهاج عبد الرحمن فتنا فجسو متي يكون فوكسو يعني تيموغا سني شيما كهاج عبد الرحمن فتنا فجسو متي يكون فوكسو يعني تيموغا سني شيما كهاج عبد الرحمن أبو زيفة مويتو كرافي يوكا بوزا كان في ركو كان كيسا أكا إسان هنجر جولتين أبدي قبنا هاتو أمو والقرصة تلشا والقرصة إن شاء الله برب العافية ربها كبتشيسو هاغان وجدنا أستاذتك إن الفات دامرتك سنو كبجما شيخ أحمد إنفا بيه أوروميا بوليين تنتشمراني عائشة الرجال كبه هند يولي شمراني جلا كنتوراني يا أن مرايو غلطوما جنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الكريم كأن وان سنجت أنت رتي كويسي وهذا بلتو يا ده Sumaalee jedhachuun sodaachisaan jiran duraan. Isin federaala irraa immoo bulchaa Oromiyaa irraa baddanuu baasaa yoo federaala taate. Laa Oromoo qulqulluu dubbatanii dhiisa. Naannoo wayii iska daale wani kan naannoo wayii. Isiniif na dhageeffadha isiniif. Haa naannoolee waan gartee. Rabbitu waan jedha marqi dhageettanii rabbitu naa godhe caaltu ka idaayan golaa ina laaltuu jedhani maraa rabbi nuu kenne garan asilleen abbaa biyyaati achilleen abbaa biyyaati ijaa maratti yaada tana nurraa dhiisatti hinaaffaa dandeettan nuwatti asma kamaa keessa isin mayneetiniin carraa isinii kennina takka jedha. Gaaf tokko Sheekh Abdul Kariim waan xiqqoo isiin qabatte biyya dhaqeetiniin biyyatti namni biyya ambaa ture kun ni beeytanii yeroo biyyatti galeetiin jedhu xiqqoo isii haalan itti ulfaatti haalli biyya keenyaa sun haalan akka malee namatti ulfaatanii beeytanii wallahi yeroo biyya gale tokko yoo hangalu ijoolleen dubaraa tunniin guutuun isii uffata eenyu gurdi jedhanii gurdi moo maali jedhanii kana ka diratan kana isa dirattee